Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa yeroo darbe akkuma beekamu meemee awwaardii sagantaa jedhu qopheessinee turre innis namoota meemee hojjetan yookiin afaan oromootiin meemee hojjetan jechuudha. Isaan nama 10 kaadhimnee isaan keessa namni laayikii guddaa argate qarshii 2000 badhaafama jennee turre. Egaa badhaasni sun guyyaa 10 tura. Guyyaa 10 namoonni meemee hojjetan kun meemee isaanii kallattii garaagaraatti sheer godhachaa turanii namoonni akka laayikii isaanii godhan affeerachaa turan jechuudha. Egaa harri guyyaa 10ffaadha. Guyyaa irraa kana sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Eenyu akka mo'ate yookiin immoo eenyu qarshii 2000 akka badhaafamu sitti agarsiisa jechuudha. Egaa meemeroota kana keessaa eenyutu qabxii guddaa yookiin laayikii guddaa argate badhaasa kana fudhata kan jedhu amma sitti agarsiisa jechuudha. Na duuka bu'a. Egaa badhaasa kana eenyu akka mo'ate sitti agarsiisuudhaaf gara weebsaayitii keenyatti seenaa. Weebsaayitii keenya bbccode.com jedhee nan seenaa. Sana booda eenyu akka mo'atu yookiin immoo laayikii olaanaa eenyu akka argate waluma wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa weebsaayitii keenya seenaa kun weebsaayitii keenyadha. Itti aanee meenuun seenaa meenuu keessaa meemee awwaardi kan jedhu irratti nan bana jechuudha. Egaa meemee awwaardi irratti nan bana. Egaa dhiifamanii torkiin xiqqoo gadi aanaa waan ta'eef haga inni banu ni eegna. Sana booda eenyu akka mo'ate kinooti naaf banee jira. Egaa namoota kana tokko tokko namoota kurnan asirratti kaadhimaman yookiin immoo meemeen isaanii asirratti maxxanfame walii wajjin laayikii isaan argatan ni ilaalla jechuudha. Tokkoffaarratti ibsaa gammee jedha. Egaa meemeen isaa isa kanadha. Laayikii kinoo laayikii 26 argate asitti arguu dandeessu. Itti aanee lalisaa tasfaayee meemeen isaa isa kanadha. Laayikii 19 argate. Inni itti aanee jiru saamii shibbiruudha. Saamii shibbiruu meemeen isaa isa kanadha. Laayikii 119 argate jechuudha. Itti aanee Oromoon Galaana kan jedhudha. Oromoon Galaana kan jedhu immoo meemeen isaa isa kanadha. Egaa inni laayikii 293 argate jechuudha. Itti aanee Nuuraddiin GM'dha. Egaa meemeen isaa isa kanadha. Itti aansee laayikii isaa kinoo 59 argate. Inni itti aanu Daraaraa Oromoodha. Egaa Daraaraa Oromoon laayikii 94 argate abbaa meemee kanaati jechuudha. Inni itti aanu Carraa Garramoo. Egaa Carraan Garramoo kinooti. Laayikii 657 argate abbaa meemee kanaati jechuudha. Inni itti aanu Quubsadha. Quubsan immoo kinoo meemee isaa kana laayikii 107 argate jechuudha. Inni itti aanu Biqilaa Dabalooti. Biqilaa Dabaloo meemee isaa isa kanadha. Inni immoo laayikii 42 qofa argate. Egaa namoonni kurnan isaan kanadha. As keessaa eenyu badhaasa kana akka fudhatu isiniyyuu tilmaamu isin rakkisa jechuudha. Nama laayikii guddaa argatedha. Innis eenyudha jechuudha. Kinooti Carraa Garramoo nama jedhamudha. Meemeen isaa isa kanadha. Egaa meemeen isaa kun karaa weebsaayitii keenya laayikii 657 argachuudhaani carraa marsaa badhaasa meemee kanatti qophaa'e jechuudha. Nama qarshii 2000 badhaafamudha. Egaa daqiiqaa muraasa booda yoo namni kun nu qunnamee akkaawuntii isaa nuu kenne qarshii 2000 kan galchinuuf ta'a jechuudha. Carruma kanaan yoo akka carraa namni Carraa Garramoo jedhamu kun viidiyoo kana dhaggeeffata ta'e jechuudha. Akkaawuntii kee karaa teelegiraamii yookiin karaa waatsaappii yookiin karaa miseenjarii nu ergitee qarshii kee akkasii dabarsinu nu gaafachuu ni dandeessa jechuudha. Kanuma egaa marsaa itti aanutti immoo qarshii meeqan nama meeqa akka dhibnu kan isin beeksisnu ta'a jechuudha. Yeroo booda egaa marsaan badhaasa meemee tokkoffaa akka kanatti xumuramee jira. Egaa namoonni immoo weebsaayitii keenya haaraa ta'u weebsaayitii keenya kootaa daawwadhaa. Egaa sababii meemee kana qopheessineef immoo kaayyoo biraa osoo hin taane namoonni kun yeroo baay'ee meemee hojjetee nu gammachiisu, nu bashannansiisu, nu kofalchiisu. Egaa isaanuma kana jajjabeessuudhaa fi meemee waan gabaabaa amma kan argitan barreeffama amma kanaati garuu ergaa guddaa dabarsa. Egaa namoota kana jajjabeessuudhaa fi kaayyoon isaa maaliif namoonni baay'een shakkaa turanii dhugumaa kan jiru namoonni baay'een nagaafachaa turan jechuudha. Eeyyee kinoo dhugumaa har'a guyyichi ga'ee dhugaasaa bartaniira jechuudha. Kanaaf marsaa itti namoota baay'ee hirmaachisuu dandeenya. Namoonni kaanis hirmaachuudhaaf qophaa'aa. Egaa dhugammaa isaa bartaniira waan ta'eef tarii yoo namoonni hirmaatan baay'ee ta'an marsaa itti badhaasaa illee guddisuu dandeenya. Egaa hirmaannaan namoota marsaa kana amma kanas miti. Maaliif namoota akka laayikii isaaniif godhan yookiin immoo akka sagalee isaaniif ta'an namoota baay'een affeeree amma namni as keessa baay'ee affeeree nama Carraa Garramoo jedhu kana jechuudha. Isatu baay'ee affeeree laayikii baay'ee argatee mo'ateera jechuudha badhaasa kana. Already namni kun dhamaatii baay'ee namaane haaluma salphaadhaan qarshii 2000 argate jechuudha. Egaa yeroo itti aanutti immoo marsaa itti aanutti jechuudha badhaasaa ol guddisuu ni dandeenya. Kanaaf mee isin immoo karaa yaada koomentii keessan namoonni keessattuu meemeroota kana hordoftan yookiin immoo meemee isaatiin bashannantanii mee yaada nuuf kennaa jechuun waa'ee badhaasa kanaa maal jettu yoo badhaasni kun gaarii ta'uuf jettan nu immoo itti fufna jechuudha. Namoota kana jajjabeessina isinis immoo namoota kana laayif gootu jechuudha. Egaa badhaasa qarshii 2000 har'a baheera namni Carraa Garramoo jedhamtu
Egaa akkaawuntii keenya ergitee qarshii 2000 siif dabarsina jechuudha. Egaa sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Nagaatti tura. Marsaa itti aanu wal agarra.